السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديجرتوتا تشاينا لبرا أوروتي يويا الماء رومودا كان في خيسا في بيان باجر تمرت خيسانو أرانتنا بني ولي دتشاني أرانتنا سني دتشاني جرا واهي أجايبا سني كمان واهي أبي أحمد علي ما شاء الله ما شاء الله رجلنا أبان حكسا ولالو أبان لفسا ولالو أبان لفيسا ولالو جين أبي أحمد علي أرانتنا وان سيلا وان بحر ورمون يوقين إثيوبيان بحر أركتشو qabdii je'ee falmachaa jira jechuudha. Akkaan taatu akka maleen taatu tolaan taatu heeraan taatu ni fudhannaa je'ee jira jechuudha. Wanni kun kan gammachiifne irra lammii Itoophiyaatis gonkuma ta'uu hin danda'u. Irra wanni kun waan gammachuuti. Abbaan waan isaa wallaalu jechuudha. Arraan tana warri Abiy Ahmad dura bulchaa ture. Mallas Zeenaa bulchaa ture, Mangistuu bulchaa ture. Hayilemaariyaam bulchaa ture akkasuma milikiitu bulchaa ture jechuudha. Waan kana takkaa falmatanii hin beekan. Waan isaanii hin tahin jecha. Waan lafa isaanii hin beekne jecha. Namni waan lafa isaanii hin tahin dhuguma waan isaa hin beeku. Kanneen waan biitii tunta isaanii hin tahin jecha taarifa waan hin beekne jecha waan kanan kaasini takkaa. Akka Abiy Ahmad waan lafa isaa beeku jecha waan lafa isaa beeku jecha dachii isaallee baara isaallee beekaa jechuudha. Arraan tana baar seeyilaadha. Abbootii teenyaatiin dura namni keenya achiin fardaan illaa hajjuu ture jechuudha. Hajjii dhaqaa ture. Karaa seeyilaatiin jechuudha. Dur lafaa jiraachuu ture. Sababa Amaara Ingiliz nun naquudhaaf itti karoorfatee bishaan san wal banee jechuudha. Duraan karaa jiraachuu ture. Namni keenya achiin mi'a naqachaa ture. Achiin meeshaa naqachaa ture. Achiin daldalachaa ture. Lafti lafa Oromooti. Ilma maqaan isaa ilma Haramayaa bulchuu ture. Karaa kana hundaa'uu Oromoo irra wal dabraa ture jechuudha. Oromoo bulchuu ture gabaabdutti. Lafti seeyilaadhaa lafa Oromooti. Tun gaafii hin qabdu. Gaafa abbootiin keenya achiin hajjii dhaqaa turte san achiin meeshaa naqachaa turte Amaarri jiraachuun turre. Sababa Amaara biyya naquudhaaf Amaara biyya naqanii sababa Amaaraan nu cabsuudhaaf Amaarri nu dadhabnaan uummanni kun meeshaa eessaa argata? Eessaayii dirmachuu argata yaada jedhuudhaan karaa seeyilaa kana walitti banuu qabnaadha. Akka Amaarri Oromoo irra duulee fixu jecha Amaaraaf meeshaa naqanii akka Oromoon baafachuu hin dandeenye akka Oromoon dhumattu jecha wanni kun qabatame jechuun taarikaan lafa jira. Isinii gara obboleeyyan kiyya taarikaan lafa jira. Kun waan dubbii qabatama dubbii mama hin qabne. Somaaleen tiifattu turte. Akka jiraachuu ture muusha akka dachii guutuu tana qabatanii Oromoo irra jiraachuu ture lafa kana. Somaaleen tiifattu turte waa'ee bulchiinsaarraa quba qabdu turte Somaaleen. Oromoo yeroo san wal bulchaa turte jechuun abbaa gadaatiin seera heera abbaa gadaatiin wal bulchaa turte. Illaa kana hunda Oromoo irraa awwaataa jechuudha. Achiin biyya Arabaatti fardaan deemaa turte Oromoon. Kana uummanni kun akka hin baafanne uummata kana uummata akkana danda'amuu miti jechuudhaan Ingiliz nurra yaadee baharsa walitti banee achiin dooniidhaan meeshaa Amaaraa naqaa turte jechuudha. Akka Oromoon tun achi keessaa baafachuu hin dandeenye akka daaraan godhan. Waan nuuf qophaa'e lafti seeyilaa lafti bahartuun lafa Oromoo ta'uu shakkii hin qabdu. Abbaan waan isaa beekuu fi haqa isaa falmachuuf lafaa ka'e jechuudha. Abiy Ahmad ilma Oromoo waan ta'eef waan lafa isaa beekuuf waan taariika isaa beekuuf waan taariika isaa wallaaniniif waan tana lafaa kaase jechuudha. Mataan nuuf haa bulchan irraa buruus. Rabbi mataa isaa nuuf walaa qabu. Abiy Ahmad waan bareedduu falmachaa jira. Arraan tana akkaan taatu akka malee hin taatu lafti tun nu harka deebi'uu teessi inshaa Allah. Itoophiyaan bahar argachuun dirqama. Lammiin miiliyoona dhibbi meeqa kun bahar dhabee lammiin miiliyoona diidam hin geenye bahar qabaachuun tun nurraa huufafaa beekadha. Lafti seeyilaadhaa arraa burus lafa Itoophiyaati. Seeyilaa tana ilma Haramaayaa bulchuu ta'e. Baroota
bakar waaree san keessa bintun karaa kana Oromoo irraa awwaachuu ture jechuudha. taarikaan lafa jira Abiy Ahmed maasha Allah waan taarika san beekuuf lafaa kee lammiin dillituun lammiin miliyoona 100 bahaan dhabuun qaanyiidha salphina jechuudhaaf waan lafa isaa beekuuf jechuudha wanni kun. Abiy Ahmed lafaa kee rabbii wajji haa jiraatu gaaboo insha Allah. Oromoo hin dagaminaa hin sardaminaa lafti teessanii tan duuban deebiinaa. Lafa abbootiin teenya bulchaa turte Somaaleen fiigyamaa jirti kun beekama. Somaaleen fiigyamaa jirti, Jibuutiin fiigyamaa jirti. Lafa abbootii teenya bulchaa ture taarika irra jirti. Waan kana Ingiliziin irratti taphatee bahar kanaas Ingilizii walitti diigee jechuun nuti fardaan karaa kana yaa turre abbootiin teenya fardaan karaa kana mi'a nagachaa turte, dalgachaa turte, daldalachaa turte jechuudha. Arra taarika keenya nu wallaalchisanii uummanni cunqursaan nu bulche kun cunqursaan nu bulchaa ture kun hundinuu taarika keenya nu wallaalchisaniitti nurra gartaanii qabsanii Oromoo irra gartaanii faffacaasanii kaan biyyaa baasanii taarika keenya nu irraanfachiisanii dirqamaan amantii isaanii nu fudhachiisanii afaan nu fudhachiisanii nurratti dhiichisaa turan jechuun arra if barre alhamdulillahi rabbil alamin. Arra tana Oromoon gadaa Abiy Ahmed keessa baree jira waan kana Oromoon hangi beeku duraanis ni beeka lafti tun akka ta Oromoo taate akka mi'achiin naqachaa turte Oromoon hangi beeku ni beeka ilma harmayaati ka bulchaa ture taarika irra jira waan kana takka takkaan isinii qabannee dhiyaachuu teenya waan qabatamaa wajjin jechuudha taarika nu harka jiran lafaa qabna taarikaan yeroo tam wanni tun Oromoon bikka tana irraa awwaachaa turte lafa jira wanni hundinuu takka takkaan isiniif as yaasuu teenya manguddoota teenyarraa waa hundaa'u katabannee jirra lafaa qabna waan tartiibaan isiniif as yaasuu teenya obboleeyyan kiyya tanaa jettanii duuban deebinaa hin dhama'inaa lafa teessanii Abiy Ahmed waan keessan isiniif falmaa jira lafa Itoophiyaa isiniif falmaa jira lafa namaa barbaadaan jiru haqa isaa barbaachachaa jira abbaa lafaa ta'uu ilma Oromoo qulqulluu hadhuwaa haqaan deemu ilma abbaa gadaa ta'uu tanarra kan galleef inuma waa'ee Oromummaatii miti Oromummaa ni qabaahu natti hin fakkaatu namni kun. Haqa keenya nuuf falmaa jira haqa Itoophiyaan nuuf falmaa jira lammiin dillituun akkamitti baara dhabdii ni beeka waan taarika jiru akka lafti tun lafa bakar waaree taate ni beeka. Akka nuti irraa awwaachaa turre ni beeka Abiy Ahmed taarikarra waan jira qabatee hee Abiy Ahmed waan humnaan taatus tolaan taatus wanni kun haqa keenyaa beekeeti lafaa kee jechuun namni waan takka osoon abdanne lafaan ka'u waan taarika irratti arga waan taarika irratti waan qara'ee jiru Abiy Ahmed haqa keenyaa beekee arra lafti yaa beekee lafaa ka'ee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin abbichuu rabbi wajji haa jiraatu rabbi mataa ola haa qabu mallee akka mataa Itoophiyaa wal qabetti arra lammiin hangillituun bahar dhabuun isiif bahar namarraa kireeffannu waan keenya namarraa kireeffannaa keenya kana dhibbarraa dhibba beeku qabdanii beekaa Oromoo lammii Itoophiyaa dhibbarraa dhibba beeku qabdan bahar lafa Itoophiyaati tun gaafa bakar waaree duraas osoo amaarnin seeninis jechuudha lafa tana Oromoo irraa awwaachaa ture laftiin gurguramte Ingilizii fi nafxenyaan gurguramte tana waan qabatamatti harkaa qabnu jechuudha tanaafuu waan dhaamannu hin qabnu Oromoo lafti teenya gaafsan gurguramte ammaas ni deebiti taarika irra jirti insha Allah abbaan waan isaa ni deeffata. Maaliif haqni ni qallata malee hin cituu jette duraan Oromoon hangam duraa dhufate gaafa sirni nafxenyaadhaa sirni gabroonfataa nurra ture san dhokatee jira arra sirna haqaa sirna abbaa lafee lafaatutu lafa qabatee jira haqni bahee jechuudha haqni kanumaa bahee haqni bahees qilleensa irratti haasawamaa jira lafa gabbu'a insha Allahu ta'ala izni rabbi yoo ta'u jira rabbitti kadhaan haqni abbaanii deebi'a Oromootii viidiyoo tana
bikka hundaan sheer godhaa walii gahaadha. Waliin gahaa haqni abbaaf deebi'aa jira. Lafti lafa Itoophiyaa mirkanooyitee deebi'uuf teessi insha Allahu ta'ala bahar keenya hin kireeffannu bahar keenya. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaan jira.